feena. Miidiyaan arraan tana gad bu'ee ibsaaf dhaabbate. Miidiyaan arraan tana ol bahee ibsaadhaaf lallabate. Miidiyaa isin itti waa ganneetan saniif jarahe. Miidiyaa Mubaarakii, miidiyaa Hamzaati, miidiyaa Ali Isaabiti, miidiyaa Ibraati. Kun miidiyaa keessan. Haa isinirraan fuune isiniif fidu jechuudha. Akkasitti kanuu hubattan feena. Wallahi gammachuu gaafa gartee ummanni as jalatti Mubaarakiin aboo farada dhiisi, aboo hattuu hijiba dhiisi ja'aniin yaadachiisuun fadha akka yaadannootti. Guyyaan irraa guyyaa yaadannooti. Mubaarak ni yaadattaa gurbaa olneyne arraba hattoota jee kijibdoota kanuun jee olneyne mee maal kijibnee jennaan anaa bakka san quba qaba wanni san hin taane akkanaa fi kana jennaan nuti us jenneen nuti jateenya shanin agarre gurra keenya lamaanin dhageenye wanni ati oftuchumatti haa dhaabbatu. Walii galee namootan garii akkas godhaa turees ni jira alhamdulillah. Sanis nun habaabsine nun dhaabne galmaan geenye ummata keenya immoo wanni nin jechuu fadhuun nama 300 kanu dhageeffatu. Amaanaa teessan ta isinirraa fuune kabajaa fi jaalalaan. Tanu amantanii nu kannattan. Bakkaan isinii geenye guyyaa arraan tanaa gaaf tokko ibsaa as finneetiti afaan saarraa mee isinis waa dhageessan jennee turre. Mee ibsaa dubbadhu xiqqisho ummata keetitti haasa'e oggu takka. Ummata kiyya waan hin jedhuun ummata kiyya. Anaa dalagataa bahee hargeysaa keessaa dalagateetis hin dalagatiin irraayis hin faayidaayin na qunnamte dubbiin tun. Tanaa dubbiin tun na qunnamte anis eega na qunnamte akkaan ta'uun daga karaan godhus hin qabu namaan itti hirkadhu hin qabu nambara fi warra keenyaas wajjiinis hin jiru warra keenyaas amata meeqaatti naa boota amata hedduudha waluu quban qabna. Amma tanaan hin jee bakka eegaati Somaaliin sitti harka keetitti Somaaliin as majjeeftu Somaaliin duraanuu Oromoon majjeesti aaris jeestu jeetiin wajjin deemee na hidhatanii isee na hidhatan booda miidiyaa irraa lallabuu eegalanii mucaan Oromoodha Somaalii jeesee aanuu duubu jedhanii turan. Bakka kaanis giseen haasawaa kana hedduu kana miidiyaa irraa ceelkaa keessattis dhagaatii jira Somaalota jecha keessaa mobiila qabdu galamutti mataan Somaalii jeesisanii amma haasawuu jiran si jeesu deeman guyyaa kanaa si jeesan jedhanii galamu qalbii na cabsaa turan. Takkaatu jecha keessatti hin gammanne eeguma abbaa gadaa faan dhufanii as dhufanii ibsaan faanis naa himee ceelkan na bira dhufee na laalee akka naa bara Oromooteetitu Oromooteeta biyya alaa jirtuu fi biyya hunda jirtu biyya mara jirtuutu akkana gargaarsa ibsaa kan akkana goonee baasnaa biyya namaa keessa jiraa jedhanii akkana jedhanii Oromoon teessii dalagu jirtii naan jedhanii eegaan fi abbaa gadaatii fi ibsaa fi hundi na dhufanii waa'ee ta'e keessa jiraa naan jedhiin lubbuun na deebitee waa'ee uummanni ceelkaa keessa naan jiruu fi ajjechaa san hundaa'u irraanfadhee bakka qalbii takkaan jiraachuu eegale. Sandura qalbii takkaanuu takkaatu gachiisee hin beekne goruu gamoo arraas keessa bakka fedhu halkan gurraacha kana dhiirri gubbaa sammuu jechuun jira. Oromoon naa jira. Oromoon namni waanitti galata ibsuuf hin beeku wallahi galatoomaa inni sun hin jaalamiti. Galatoomi. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد duraan dursine obboleessi keenya ibsaan baga rabbiin jirutti si deebisee ganda rakkoo san keessaa mana hidhaa keessaa si baasee bakka ati abdii kutattirraa si baasee gara abdii horattutti rabbi si deebisee siin jenna akkuma rabbiin qadara ofiisitti katabeetu kana wanna rabbi qaddare malee hin tahu waanuma rabbi qaddareetu tahee tunillee nafseen namaa si harkatti baatiillee rabbumatu ganama katabee kanallee uummanni birmatee rakkoo tana keessaa si baasaallee rabbumatu ganama katabee baga rabbi si baase siin jenna. Itti aansuudhaan warri sababa bahiinsa keetii tahee halkanii guyyaa dhaabatee rooba keessa aduu keessa qabbana keessa halkan asoo hin rafin sa'a 24 walitti dhaabee warra lallabe
warra asirra taa'ee dubbate, warra du'aa'ii kadhate, warri miilaan ka'ee deemee manguddummaa deemeetiin argitee lubbuu ofii kennee warra ofii dhiisee maatii ofii dhiisee haadha manaa ofii dhiisee ilmaan ofiitti yaaduu dhiisee qalbiin tante ruuhin tante haati tante boo'ichi haadhateetii suni ummata kana yaachisee mana ofiitii bahanii imala amna hagana dheerattu deemanii ala bulanii waan isaan mudatu ka hin beeyne abdii ummata isaaniitii fi abdii rabbii qabatanii yaada kana galmaan gahan hunda keessanuu bakka jirtanitti galanni keessan jannata rabbii haa ta'u, galanni keessan bilisummaa saba keessanii haa ta'u isiniin jedha. Dhuguma dubbachuudhaaf ummanni Oromoo bara kana nu boonse. Ummanni Oromoo nu boonse. Ati nama ajjeesuun harkina ruuhin namaasi harkatti bahuun sababa ummanni Oromoo ka Hargeysaa keessa jiru, ka bakkuma kamuu jiru kabajaa horatu goote. Maaliif Oromoon yeroo hedduu argine biyya namaa keessatti hedduutu du'e. Dhiini isii dhiiga saree gaheen beeku. Tuffii gaafa san Oromootu gumaa kafalaa jedhan Oromoon xiiqiidhaan kaatee halkan lamaa sadi keessatti gumaa kee baasuun kabajaa hawaasa keenna ka achitti hafeetittillee hortee akka namni ol jedhee ummata Oromoo quba itti hin laanne godhe. Maaliifi ummanni gumaa namaa baasee bor gumaa isaanii baafachuutti humna nurratti qaba yoo jedhan ummanni achi keessa waliin qubatun sun ilma Oromoo tokkotti lamuu quba hin laatan. Kabaja ittiin arganne ummanni Oromoo kabajaa ofii ofitti hortanii kanaafillee galata guddaa qabdan isiniin jechuu barbaada. Ka sadaffaa ummanni Oromoo ummanni saantimii ofii irraa bahee kenne nu amanee hawaasa isaanii amanee ilmaan asirratti argitan kanaa fi ka as duubaan jiran keessattuu obboleessa keenya Mubaarak Musammaa, Aliyyi Saabit, Ustaaz Hamzaa akkasumas Ibraa Qeerroo nama hedduu ka maqaan hin dhoofne ka asirratti as bahanii lubbuu ofii kennanii warra kaashaappii ofii kennee warra zeelii ofii kennee warra akkaawuntii ofii kenne amananii horii hagana ga'u kennanii ruuhii isaa bituuf kabaja guddaa qaban. Wanni ani asirraa hubadhe Oromoon nama waa dalagu amanti jechuu. Oromoon nama waa dalagu feeti jechuu. Oromoon nama isa sobo osoo hin taane nama amaanaa bakkaan ga'u feeti jechuu. Asirratti wanni nu baranne nama gadi bahee nama sobee malaan nyaattu malaan maltummaan horii hawaasaa balleessu osoo hin taane nama horii hawaasaa waan fuudhe wahirra geessutti amanti jechuu. Wanni kana nu mul'ise ammallee amantummaa kana isin warra waa dalage kana rabbi isinirra haa tursiisu. Nama amaanaa hawaasaa waan dhugaatiin gadi bahee waan gadi hin bahe san nama bakkaan gahu rabbi isin haa taasisu isiniin jedha. Itti dabaluudhaan manguddoota keenya abbootii gadaa akkasumas obboleessa keenya ibsaadhaan maqaan isaa waan kana dalagaa ture. Irratti ibsaan qabatee rabbi umrii isin haa dheeressu. Rabbi umrii keessan isinii haa kaa'u. Rabbi barakaa isinitti haa godhu. Kabajaa nurraa qabdanii kabajaa hawaasa Oromoo bakka buutanii deemtan rabbi kabajaa isinitti haa godhu. Bakka geestanitti sagaleen teessan oluma haa taatu. Rabbiin akka abbootii gadaa isin godhe kana haga addunyaa tanarra jirtan maqaan badduun isin hin tuqin. Akkuma ulfaattaniin akkuma kabajamtaniin kabajaadhaan fuula rabbi keessanii akka deemtan. Ammallee nama oddaan diiguu miti nama hawaasa hafillee walitti ijaaru nama rakkoo Sumaaleef Oromoo jidduu jirtullee furu rabbi isin haa taasisu. Nama biyya ijaaru rabbi isin haa taasisu. Halangee khayrii rabbi harka isin kaayee halangeen teessan khayrii malee sharri hin dalagin isin hin jenna. Hawaasa kennallee ka isinitti amanee ka isin duuba deemee ka isin jala deemee haasawa keessan dheebonnee wayita isin dubbattan nu qabbaneessitan san rabbiin hawaasa kanallee rabbi haa gammachiisu. Rabbiin ummata keenya akka inni jirutti rabbiin dhiiga isaa haa tiisu. Obboleeyyan keenya warra waan kanaaf sababa ta'an ittuma deebi'aa Mubaarak irraa qabee haga aakiraatitti hunda keessanuu rabbi jazaa keessan isinii haa kafalu. Rabbiin hamtuu mana keessanitti hin fidin. Rabbiin hamtuu mana keessan hin fidin. Rabbiin hamtuu Oromoo irraa haa tiisu. Asumaa hin daganne sagantaa kanaanillee wal fakkaachuu baatu waan dirqiitii waan ruuhiitii ummata keenya hawaasa keenya ka wallotti dhumataa jirullee hin dagannu. Rabbiin ummata kana dhiiga isaanii rabbi haa eegu.
dhiiga isaanii rabbi haa eegu, rabbiin nagaa isaanii haa buusu, rabbiin nagaa isaanii haa buusu, rabbiin zulmii isaanii irratti deemtu rabbi isaan warruma sanitti haa deebisu, rabbiin nama zulmiin isaanitti deemu kana zulmii san isaanumatti haa deebisu. Dhiini hawaasa kennaa lafaa ol haa qabamu, rabbiin nagaa ganda sanitti haa buusu, rabbiin qabbana ganda sanitti haa buusu, rabbiin qabbana ganda sanitti haa buusu. Warra fuula rabbii deeme rabbi jannataan isaan haa qananiisu. Ruuhii isaanii ruuhii shuhadaa keessatti haa galchu. Haqa ofii irratti wareegamanii haqa isaanii irratti du'anii rabbi ruuhii isaanii jannataan haa qananiisu. Rabbiin hawaasa keenya bakka jirutti rabbi isaa haa tiisu. Isinitti dheeradhe waan dandeenyuun warra wallollee waan dandeettaniin obboleeyyan keessanii dhiiga keessanii foon keessanii du'aa'iidhaan dandeettiidhaan waan qabdaniin akka bira dhaabattan asumaan dhaamsa kiyyaa ummata Oromoo har'a isiniin boonnee jirra. Ijoollee teenya isiniin boonnee jirra. Waan qabdan bakkaan geettanii rabbiin waan isin niyyattan bakkaan isinii haa ga'u. Rabbiin waan isin niyyattan bakkaan isinii haa ga'u. Warra biyya baqaa keessa jirtanillee biyya kheyrii biyya bal'oo biyya kana caalatti nama qarqaartanitti rabbi isin haa baasu. Isinin jedha mubarak dhiifamallee naa godha abbootiin haasawaa keessatti illee yoo isinitti dabree dhiifama naa taatanii kanuma isin jechuu barbaada. Naa ulfaadhaa galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya kapan sana sabotin gadati. Abbootiin gadaa waan dubbatanu ganama kana deemu natti fakkaata san booda Ibraanis warra asirra jiran waan jedhan jedhanii warri lafa jiran jiru wal galchine waan jenna waliin jenne Mubaarak wal geggeessine gaafa kanii mana ga'anii waliin haasofne. Ayyee. Mubaarak ana gadi nabuusi Ali Saabit Seensis inshallah isatu Nasraa jalaa Tole. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lammii teenya ummata Oromoo biyya jirtan bakka jirtanitti nagayni rabbii simbira haa jiraatu. Duuba dhimma nuti asitti dhufnee dirmanneef kana abbummaadhaan dhiiga hambaa kanaas kafale isin lammii teenya ummata Oromoo biyya alaa jiru sabboonota ilmaan Oromooti umriin nu dheeradhaa isiniin jennaa. Itti aansuudhaanis guyyaan ammaan duraa hundi guyyaa yaadaati. Arraan tanaas manni murtiidha waa hundaa nurraa buusee wanni xalayaa nu barreessee akka mucaa fudhannee galuu dandeenyu ilmi keenya Dr. Muhammad Ali barsiisaan yuunivarsiitii Barbaadaa fi kana keessatti warreewwan abbootii heeraa kana hunda barsiisus tumsa nu godhee warra akkasitti akka jabatti yakka hamaa san gattiqqeessanii nurraa akka xumuramu Obbo Muhammad Ali sadarkaa qooda leencaa qaba. Akkasitti deemanii mucaa akka fudhannu nu taasisanii jiranii deebisii ummanni keenya ammallee imbaasiin Itoophiyaa kan argeessaa jiru akkuma duraan kabajaan nu fidetti guyyaa boruu ammallee dhaabbatanii dhubbu tokko nu eegaa jiran waan ta'eef guyyaa boruu sa'a lamarra dhufanii waraana warra halooyitaa diimtuu nu godhanii kabajaan daangaa isaanii irraa daangaa biyya keenyaan nu dabarsuudhaaf akkasitti makiinaallee nu godhanii nu bira dhaabbachaa jiranii koominitiin argeessa jirus akkasin nu tumsee jira. Ummanni keenyaas hundinuu nu bira dhaabbatanii jiranii agalli keenyaas inshaallah toluuf ta'a kabajaan qorannaa malee kabajaan daangaa kanarraa akka nu baasan waada nu garanii jiranii. Kanaafuu isaanis haa galatoomanii isin ummanni keenya ummata Oromoo duudhaa Oromoo isa dur isa wal hirpuu isa qaaluu walii kannuu isa lubbuu wal baraaruu lubbuun ibsaadhaa silaa gara isaatiin inninis firraa ka'ee duute lubbuun hangi haftetee isanii mucaa akka gootan isiniif beekaa sabboonummaan teessan abdii nutti horee nutuu silaa irra dardara ta'anii akka keessan kanatti lammii teenya baay'ee hara hundaanis baraaruu dandeenyee barbaannaa qabsoon isin gootan biyya tana keessatti gumaan ji'a tokko keessatti ji'a osoo gara ji'a lamaa osoo hin geenye hidhamaanuu osoo ji'a lama hin geenye gumaan wagga takkatti nama dhumuun tokkoffaa arraan tana isiniitu baasee madaalliin keessan dhibbarraa dhibbatti ummanni magaalaa keessa hundaa lammii gumaa bakka takka saniif baaftuu miti jaanii abbootii gadaa nu dhaadaa jiranii baay'ee nurraa mataas qaqqabatanii olaantummaa teenya mul'iftanii jirtanii gara biraattis namni nama ajjeese kabara afuris yoo ta'e bara afran fixatu malee gabbahuu hin danda'u lammii ji'a lama osoo hin guunne hidhamaasi
خدران مرتين لمين الرل لبدي كانوا وجدت سن بافتشون انجفنوس تقفادا بالميستني جرتني أكاسيت نوتيس غرا خينيان أبا هيرا أفرنكلو أبو أمو موسى عبد الله موسى ثاني موسى أبا بكوانا ميدغا جرا فدلمان على خيسة جرا بوبو أكلا يوخانيس أبا ديغا أموج فدتي أموتو أكاسير راواني ملتي سنفي مجا فدني أكا غلفنو خبجادان هوانو خخنني فجج بروني غلا غمچو هنگنا چالوس تکا اگرنیم بینو نما دعاف اتی مرتویتے لبو نسا گاگامو داف ابالین سب تین دعاجے قرور فتح الران تنفدننے افبر خینye برویو ربی خینیان تاتے انشاءاللہ نگان نوها بلتو فدننے گلو ننجفنو وان تاتے ننجفنو تونس اودا اسن گما اچتنی صدرکار رگینye خنگینye گدافی یاد خیسا فولا گمچو تفدیبو خینیا بغا گمنے بغا گمتنی ربی ولسنا فودو ارکتا دٹیرا سنی رسکے سمبرت ہاگورو ارکی نما گبا بادا تارش بوسو تاوان تیبجچا دٹیرا فی ببلا ساسنی سمبرت ہاگورو خیری رت عمری سنا دے رسو ارکی خیسن سمبدن نی سنتن گلنی خساران سن کنمنی ربی اسنیس فائدے سے علمان کیسنیس سنیا فائدے سو خیرے گنما گنا ایکتو سرین تیسنی سرے کننی سنیاتا تو biyya jirti san biyyatee san isini caalchise warra biyyatee nyatanatti fookii deddeertu biyyarra caaltu taalagaan nurra jaarerra caaltu warra jaarratu rabbi sinaa godhu rooboo saba keenyaa hunda deebisuudhaaf harka diriirfachuu fi hidhannaan isin mudhii hidhattan waan nama boonsu akkasitti eegalarraa kaasii mubaariki urjiidha sheekh hamzaadha eebisi aliyyi saabiti ilma keenya qeeroodha kaanis إبرادا هند خيسانو ورا وان كبكماج ورا يادان هرمات ورا ربي خدات هندو مخيسانو ربي تمساساتي لسمبر هاجراتو درادو بخيثان هاجراتو تقلي داو ربي ولسنا فودو شتو درن سنا ورغيسو نيما سوبت درن سنا ميسو أكا دوتي سنا إبسو أكا الدنيا تي هنگبا ورمون درانو ورا سرنا غدا اومي ديمقراسي سرنا غدا warra diigalamni marariif warra diigalamni cararii qabuuf bocee siistama kanarraa har'aan tana addunyaan itti hojjechaa jirti isin shanyii tana akkasitti hadaandii qabatta hundaan injifatoo isinaa godhuu injifattanii nuus injifachiiftanii umrii dheeradhaa rabbii isin bira haa jiraatu hamtuu nuti isinitti maganfatin isinirraa haa oolchu khayrii nuti isiniin kadhatinis rabbii isinii haa kannu tanurraa haftees rabbii isinitti haa gugguutu umri dheeradha bulaa horaa kanamma milkeessu rabbii tokkicha inni isinaa milkeessu ujiraadha isiniin gammanne isiniin boonne wiliillee isinaa boonsu isinaa boonsisu lammiiti yafiinxee namaa rabbi isinaa godhu kanamaa godhu rabbii alaa zaalika birakka subhaana rabbika wassalaamu ala al-mursaliin Ya ilmaan Oromoo dubbatanii nuti illee wanni jechuu feenu abbootii keenya tan gadaa wanni jechuu feenu nuti illee imbaasiin teenya naawse guta kariiqi irra deebi'eetiin galatoonfachuu fadha nuti nama keenya kanu gargaare kanu ummata keenya bira dhaabbate haa galatoomani imbaasiin teenya tan biyya Somaalilaandii jirtu haa galatoomtu nama keenya kanama keenya bira dhaabbate yeroo hunda galata qaba namni nama nurraa ajjeesellee akkasumatti jibbaa qaba kanu gargaare haa galatoomu arrallee manguddoo teenya abbootii teenya tan gadaa nu kabajjanii waraanatti gootanii makiinaatti nu gootanii ilaa daangaa nu geessuu keessaniif irra deebi'eetiin maqaa hawaasa kanaatiin imbaasii teenya ta Somaalilaandii jirtu galatoonfachuu fadha nu galatooma alla magan isiniin boonna hujii boonsaa daleeydan jennaan imbaasii teenyaan ana kaamzaa shee jaabiritti nin galatoonfadha wanni isaan dalaga waan ajaa'ibaati arraan tana an silaa
abbootii teenya tagadaa tana asirraa kee achi bira dhaquun waan dheeraa na fudhate. Isaan bakka kiyya naa bu'anii isaan naa eeguu saniif haa galatoomanii haa ulfaatanii ammallee hojii boonsoo akkanaa fuulduraafis akka isin hojjettan abdii isinirraa qabna hin baasin teenya achi jirtu bakka nu buutan galatoomaan isinin ja'a itti fufa adeeroo itti fufa dhiifama isin afaan ittiin qabe.